dhaabbatni qalma horii magaalaa Finfinnee waggoottan 70 oliif tajaajila qalmaa kennuun cinaatti tibba ayyaanaatti humna saaqutuun dhiyeessii foonii jiraattota magaalattii fi daldaltootaaf dhiyeessuun hojii guddaa hojjetaa jira. Haa ta'u malee hojiin qalmaa dhaabbaticha keessatti gaggeeffamaa ture karaa ammayyaa'aan osoo hin taane humna namaa qofaan hojjetamaa ture. Obbo Abarraa Ballaxaan hojjetaa dhaabbata qalma horii magaalaa Finfinnee yoo ta'an hojii qalmaa irratti waggoota 15f hojjechaa turaniiru. Waggoota dheeraaf hojiin dhaabbaticha keessatti dabarsaniin bu'aa ba'iiwwan hedduu keessa darbuu isaanii akkasittiin yaadatu. Ani Abarraa Ballaxaan jedhama. Waggaa 13 kana keessatti ani arge kutaa qalmaa kana keessatti baay'ee waan guddaa rakkoo namarra gahaa ture. Gizee tokko laftillee namaan mucucaata. Lafti kun gizee nama mucucaate namni goddaama. Rakkoo guddaa narra gahe. Akkanuma fandisnee waggaa maashiniin qotiyyoo gadi kufu yoo ofii rakkoo guddaa narra gahe harka muree ture. Amma garuu kun jijjiirama arganne jijjiirama amma humna nama baay'ee qannaseera fooyya'eera jechuudha. Amma wanni nuyi sirraa'e maashiniin amma nu qayyarame humna namaallee hin fudhatu baay'ee jijjiirama arganneera jechuudha kan duraaniirra. Dhaabbatni qalma horii magaalaa Finfinnee bakka qalmaa ammayyaa yeroo fi humna hojjettootaa qusachuun tajaajila qulqullina qabu kennuuf gargaaru tajaajilaaf banaa taasifameera. Saganticha irratti argamuun haasaa kan taasisan hoogganaan abbaa taayitaa dhaabbilee misoomaa magaalaa Finfinnee obbo Tonkaay Joog dhaabbileen misoomaa mootummaa kanaan dura deeggaramaa turan guutumaa guutuutti akka of danda'aniif hojjetamaa jiraachuu beeksisaniiru. Waanaa ግባችንን ለዚህ ከተማ የሚመጥን ኬራ መገንባትም Kaayyoon keenya inni guddaan dhaabbata qalma horii maqaa magaalaa Finfinnee gitu ijaaruudha. Kana qofaa immoo miti. Kaayyoo kana dhugoomsuufis hojiin eegalameera. Ijaarsi bakka qalmaa ammayyaa'aa muraasni amma tajaajilaaf banaa ta'e tajaajila si'ataa gama kennuutiin shoora olaanaa qaba. Akka waliigalaatti dhaabbileen misoomaa mootummaa kanaan dura deeggaramaa turan akka of danda'aniif hojjetamaa jira. Dhaabbatichi umurii waggaa 70 kan qabuu fi hawaasa magaalichaa tajaajila qulqulluu fi saffisaa kennaa turuu kan ibsan hojii raawwachiisaan dhaabbata qalma horii magaalaa Finfinnee obbo Mulunaa Dassaalany ayyaana kanaaf foon fayyaa hawaasaaf mijataa ta'e yeroo gabaabaa keessatti dhiyeessuuf qophii ga'aan taasifamuu dubbatan. የአዲስ አበባ ቄራዎች ድርጅት ለ70 ዓመታት የቆየ አንጋፋ ተቋም እንደሆነ ይታወቃል። dhaabbanni qalma horii magaalaa Finfinnee waggoota 70 darban meeshaalee duriitiin ture. Qalma horii kan gaggeessaa ture. Sababa kanaanis rakkooleen garaagaraa dhaqqabaa turaniiru. Yeroo ammaa keessumaa tibba ayyaanatti fedhii jiraattota magaalaa Finfinnee guutuuf kenna tajaajila ammayyeessuuf hojjetaa jirra. Ayyaana Faasikaa ilaalchisuunis haala gahaa ta'een qophoofneerra.